Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Amiin. Yaa Waaqayyo kadhannaa koo naaf dhagahi, iyyi koo si bira naaf haa gahu. Faarsaa Daawit 102 lakkoofsa 1. Nagagabe harka keetini darbechaake bira darbine nan soorada anbarroo keerra nakaafadhu maaloo karaarra. Nagagabe harka keetini darbechaake bira darbine nan soorada anbarroo keerra nakaafadhu maaloo karaarra. Namootaanis yoon tuffatame mukaa gubbaarra siinan waamame gargaarsaan qabu. Ani kan biraa yaa Gooftaa koo situ naaf hira. Nagagabe harka keetini darbechaake bira darbine nan soorada anbarroo keerra nakaafadhu maaloo karaarra. Jabbuukaan koof antuffatame namootarraa ani fo'ame nafuure maaloo Gooftaa dhibbuu koo si waaman jira ani kophaa koo. Nagagabe harka keetini darbechaake bira darbine nan soorada anbarroo keerra nakaafadhu maaloo karaarra. Yaa mootii koo an wallaalame karaarraan jira, iji koo jaame nagagabe ani naan fayyaa yaa Gooftaa koo si anaaf wayyaa. Nagagabe harka keetini darbechaake bira darbine nan soorada anbarroo keerra nakaafadhu maaloo karaarra. Akka galaana diinni koo yaa'e uffanni kan koos narraa tajaajile. Namoonni hedduun anarraa garagalatan Gooftaa diinni koos hin koore. Nagagabe harka keetini darbechaake bira darbine nan soorada anbarroo keerra nakaafadhu maaloo karaarra. Nagagabe harka keetini darbechaake bira darbine nan soorada anbarroo keerra nakaafadhu maaloo karaarra.